dhugamatti carraan baankii irraa argate tun waan nu taruu hin qabne waan taateef. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hayyoota kenniin dura dursee dhaamsa yookaan gaafiillee qabaa yaada qabaa. Sanitti dabruun duratti wanni gabaabaan jechuu barbaadu carraa hawaasni keenya dammaqee ufta'ee yeroo hedduu hawaasni keenya qabeenyallee qaba, hayyuullee qaba, hayyummaallee qaba, namallee qaba, namoomallee qaba. Osuma maltii yookaan ammoo kallattii hunda guuttatee jiru dhugamatti baankiin raamis warrootiin hundeessitoota yeroo hedduu wanni namni fudhatu keessaa maalidha? Baankiin amma hawaasa keenya kan eegana ammallee cinaa tokkoon osuma kan dhalaallee qabu kan biroo osuma bu'uurfamu warrootiin baankii kana push godhe akka isaan baankii eegana ammallee ummata islaamaatii yaadu ka taasise baankiiwwan kaayoo diiniitiin gabbahe kana kaayoo kana qabatanii ummata biyya keenyaa akka ka diinii dagatillee diinii yaadatu akka namni diiniin jiraateetiin addunyaatti qixxaa'uu danda'ullee karoora kana taasisuu keessaniin dursee anillee sin galateeffadhaa rabbillee sin haa galateeffatu jechuun barbaada. Inni lammataa gaafii mana keessaa ka'e sanirratti yaada takka jechuu barbaada. Aadama keessan saniin baankiin baname seenaa jettanii biraalittaan ummanni keenya ammoo irra deddeebi'ee abboo seenaa yeroo dhibba barbaada. Isiniif hamtuun qabdu ummata keenyaaf ammoo diqqoo isii hubannoo barbaada. Amma namni keenya takkatti nyaadhu jettee yoo jette haga irra deebitee abboo wallahi rabbi jedhe nyaadhu abboo nyaata kana nyaattu malee biraan sechoo yoo jette malee nyaatu. Takkatti san akka fuggaraatitti ilaala malee affirratti ilaalu. Kanaafuu akkasii isin eegaa jira waan taateefi takkatti teessan saniin namatti hin himina akka kennaa ummata sanitti namatti himaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf hammeen isin biran jiru kennaa rabbi isinii kenna. Garuu kennaa rabbi isinii kenna aadaa namaa beekuun ammoo barbaachisaadha. Waan biroo akka hin qabne dhibbaan dhibbatti isin amana. Hawaasa kennaa addaa rabbi kenneef tokko ta'uu wajjin jechuudha. Inni lammataa qabeenyi guddaan namni qabu ilma namaati. Wanni jedhamu tokko illee jira, if you don't arrange your footstep with the environment you evaporate waan jedhamu tokko jira. Namni tankaarfii isaa akka addunyaan itti tankaarfattu sanitti yoo kadeemuu hin dandeenye taate evaporate uf dhaba. Intannana jechuudha. Kanaaf qabeenyi guddaan baankiin kun banamuu osoo hin taane baankii banamee baankolee biyya kanaatii miti addunyaan dorgomu ta'uudhaaf hawaasa qabaatuun dirqama waan taateef qabeenyi guddaan isin barbaaddan talaakkaan tan osoo hin taane hawaasa. Kanaafuu hawaasa san qabaatuun ammoo dirqama jechuudha. Kanaaf bootaa duniyaatii iyyummaan qabdanii hawaasa keessan ka isin jaalatu ka qaama keessan ta'e san argatuun ammoo isii san hiyyoomuun qabdanii akkuma duniyaa duroomtan san qabeenya hawaasaatiin illee duroomuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Inni biroo kaasitti dabalee dubbachuu barbaadu maalidha? Nuti wanni takkattiin beekamuu qabu namtichatu diqqoo isii amaamaa godhatee kama diqqoo haga kiyyaa waa barate kana nama sheeka guddaa si'aniiti janaaza irratti nun salaati jedhaniitiin achi baasan hafutti. Inni ammoo barumsa hubannoo guddaan qabu sheekummaa eeganaa kennanii inni imaamaa guutee jennaan umaan sheeka si'anii achi baasanii jennaan itti gadhaabee ruku'aa fi sujuudallee oofu. Aboo bar janaaza salaataa jirtaa jennaan dhageeytanii jedheen. Namtichi kun badiin isaa guddaa mee akkuma an dalage kanattu rabbi isaa haaraaramu hin dubbatinaa jedheen jechuudha. Wanni an jechoo barbaadeefi nuti haalli keessa turre fagoodha. Nama fiigee nama qixxaayuyyuu haa taanu. Amma wanni as biratti hubatamu maali? Nuti nama fiigee nama qixxaawu ta'uufuu rakkisa. Ganaa wal gaafannee eessa dhaqinna laata? Maal ta'inna laata? Taaree laata? Nufaatu keessa jira laata? Osuma jennu tanaanillee akka gabayaan nu jalaan dhumanne fiigneetu nama qixxaawuuf hin rakkanna. Dhaabannee nama qixxaawuudhaaf osoo yaaduu baanneetiin waan kana keessatti ammallee itti deemne jechuu barbaadeeti. Dhugamatti carraan baankii irraa argate tun waan nu taruu hin qabne waan taateefi akkasii inshaallah waan gara birootiin akka yaadaatitti akka nama tokkooti daldalaa miti daldalli kenna warra ustaada kenna sheeyamiini kenna ustaada sheeyamiin jalatti guddate nuti daldalli haasawa yoo qabeenyallee akkasitti isinii miileenaan isinii kennuu dadhabne haasawaan hawaasa miileenaan akka isin jalatti waan kana kaayoo teessan hubatanii inshaallah jedhan gara miidiyaantiinis ta'inna sooshaal marsaalee hawaasummaatiin illee ta'inna inshaallah si wajjin dalaguudhaaf akka qophiillee taanee asumaan si yaadachiisuun barbaada. Carraa kan argadheetiin maane hiriyoota kiyyallee karamarraa guyyamadhaa qabeenya abboo carraa bareeda ho'iitu jira nun tarii nimee beene jennaan obboleessa keenya Abdunnaasir isa kanallee qabadheetumaan waan kayrii waan akkanaati baankii raamis ennaan waan hajabnu waan taateef itti gammachuu qaba jedheen illee nafaanaa fiigee dhufe isaaf akkasuma hawaasa keenya ka guyyaa adhaa dhufellee isin galateeffatuu barbaada. Horaa bulaa nuu jiraadha umrii nuu dheeradha.
الدنيا بكم ساني كليس اللي بيك إن حواسني كنا بكم سا كلتيون دانو الدنيا درجما روان تاتف كابين نديكو جرتو تنا تنو إيجان عملي الدنيا دوبت تنام بفتنا اللي كابنة إن شاء الله الدنيا درجمنتي نما فكينا تورا فكت تديم نسين جرا وسو شيء أمين قفتاته بانكي رامس كيس شيء أمين قفتات إسانوم بانك قفتلو جنجرا يوجران نمني شكون جرانا تنفكانة كأرا نرجين اللي كونوا أرجداني نموتين أكنا كوني نوجا هذا كدوبت تفتني جتان أنو مرة رجال كبي أكرر أكا غرام سينسوم ما تتصرفتني وان كان يروجا بابا كيسات أكا بتتن جتشتاك تهيون جرا ويتويرا listen not only what I am saying وان نمني جرو فسونتاني listen also what I am not saying وان أنجر ويله وتجرا وابيكي دوبت اللي ودب بيسيرا ومن يكونني قبايتهم بتت أو سوجد وياتا كتي أكا تقول لي بيكامو haga isan dufani barajara na wana kanatif jenne jedani tego zontane we have to listen not only what they saying even what they are not saying wan jarrin jennelle malif nu barbadani tanalle kesatti gallalle wan dubbatan qofamiti woni dubbi naman barbaachifne tahayyun nama achilale nama rahubatu qabulle jira wan taatef የተባለውን ብቻ ሳይሆን ያልተባሉት ማባል የነበረበት ግን ሳይባል መረዳት ያለብንም ነገሮች ስላሉ ሳይባሉ ተረተን ይህንን እድል እንድንጠቀም ተር የወር አፋራ ማረፍ አለ ወደ ገፈተ ከሳቡ ተጫፊ ገለቶ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ